jirtiniiti anirsaaf kafanaboot ambishaan dabalagoot. Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Bubeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik share sabskiraayib gochuu hin dagatina. Eeyyigaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo moodeela barnoota afaan Oromoo kutaa ja'affaa kan bara 2016 yookaan 2024 jechuudha. Moodeela gaafa jennu isa riyaalitii qoraman osoo hin taane akkaattii isaa yookiin immoo kan dursee qormaataaf qophiidhaaf taasifamu jechuudha. Qophiidhaaf kan irraa shaakalamu jechuudha malee eesuma orijinaala isaa yookiin immoo kanuma biiroon barnootaa qopheessu jechuu akka hin taane hubadha. Egaa asumaanii moodeela kana jechuun fakkaattii jechuudha jalqabumayyuu. Fakkaattiin kun immoo irraa shaakaluuf irraa fakkeenyi akkaataa kamiin akkaataan itti qophaa'u yookiin akkaataa kamitti akka dhufuu danda'u kan irraa nama barsiisudha jechuudha. Kanaaf asumaan gara barnoota kootti yookiin gara gaaffiiwwaniitti yeroo hin darbu Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik share sabskiraayib kooment gochuu hin dagatina. Egaa gaaffiin tokkoffaan akkasidha. Ajaja tokkoffaa gaaffii tokko haga 18 jiraniif seera afaanii irratti hundaa'uudhaan qubee deebii sirrii qabatee jiru filachuun deebisi jechuudha. Seera afaanii jechuun afaanonni seera akkamii qabaatu afaanota seera isaanii eeguudha jechuudha. Seerota afaanii baay'eensaa kutaa gadiidhaa kaasee haga kutaa oliitti ni baratama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaaffii tokkoffaan maal jira? Kanneen armaan gadii keessaa kamtuu dhamsaga ergisaati? Dhamsaga ergisaa gaafa jennu qubee ergifatame jechuudha. Qubeen ergifatamne qubeewwan muraasni ni jiru isaan sana jechuudha. Tokkoffaarra kan jiru baatiqaa, baarra kan jiru naaxiqqaadha, caarra kan jiru baatiqaadha, daarra kan jiru maatiqaadha jechuudha. Dhamsaga yookiin qubeewwan ergisaa kan ta'an afaan Oromoo keessatti qubeewwan muraasni jiru. Qubeewwan afaan Ingiliffaarraa ergifataman jedhamanii beekaman jechuudha. Isaan keessatti qubeen ergisaa dhamsaga ergisaa keenya vaa ishee jettu caadha jechuudha. Qubee ergisaa vaa zaa faa warreen jedhaman warreen qubee ergisaa jedhamanidha. Isaan keessaa tokko vaadha jechuudha. Lammaffaa irratti jecha barattoota jedhu keessatti dhamsagni dheerate kam? Dhamsagni dheerate yookiin qubeen dheerate dheerachuu fi gabaabbachuu, jabaachuu fi laaffachuun maalirratti hundaa'a? Akka seera afaan Oromoo keessatti jabaataadha sagaleen kun yookiin immoo sagaleen kun sagalee laafaadha jechuu fi dubbifamaa irratti hundoofnaa jechuun baacaadaa, faagaa, haa, jaa warreen jennu irratti jechuudha. Isaan qubeen baa walitti aananii, caacaa walitti aananii, daadaa walitti aananii, faafaa walitti aananii yoo jiraatanii qubeen sun maal ta'eera? Ni jabaate jennaani. Ni laaffate kan nuti jennu immoo yoo dubbifamaan keenya tokko tokko taate jechuudha. Dheerachuuf gabaabbachuun immoo qubee dubbachiiftuu irratti hundaa'a. Qubeen dubbachiiftuun lama walitti aananiiru taanaan ni dheerate, dubbachiiftuun walitti aananii jiran taanaan immoo ni gabaabbate jenna. Kanaaf barattoota jecha jedhu keessatti yookiin dhamsaga barattoota jedhu keessatti kan dheeratee jiru yookiin immoo heema walitti aanee galuutiin qubeen wal fakkaataan walitti aanee galuudhaan kan dheeratee jiru as keessatti qubee oodha jechuudha. Aarra kan jiru taadha. Taan maal ta'e ni jabaate. Barattoota too kan jedhu sun jabaatee oota isheen jettu immoo dheerattee jirti. Sagalee dheeraa arrabni keenya dheeressee waamuu danda'u. Aa kan jedhu garuu baraa asitti tokko tokkodha. Taa booddees tokko aa ni jiru. Baan kun immoo sila jalqabarra galee inni dheeratu inni gabaabbannis jalqabarra waan ta'u jechuudha. Kanaaf kan dheeratee jiru hima kana keessatti yookiin dhamsaga kana keessatti oo ishee jettudha jechuudha. Barattoota isheen jettu dheerattee jirti jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa maxxantuu boodaa kan qabu kami? Maxxantuu boodaa jechuun booddeerra galuudhaan hima adda ta'e tokko kan laatu. Silayyuu hima sanarratti jechuudha. Tokkoffaa irratti sagalee maxxantuu boodaati kan inni fudhatu waan ta'eef sagalee kan jennu ofiima isaadhaan maal ta'ee jira? Guutee jira. Garuu sagaleewwan jechuu dandeenya. Garuu sagaleen mataan isaa qofaatti sagaleedha. Sagaleewwan baay'ina sagaleewwanii agarsiisu wal maddii yookiin wal cinaa isa jennuuf kan agarsiisu maxxantuu duraa fudhatee jiran immoo namoota kan jedhu kun kanarra kan adda taasisu sagalee kan jennu waan ishee jettu dabala. Namoota kan jennu garuu addatti kan maal ta'ee jira? Kanaa asitti kan jiru maxxantootadha. Oota isheen jettuun maxxantoota fudhatee jira.
Sababni isaa sagalee kan jedhu xumuree jira. Oowwan, wan kan jedhu kan biraa jecha himaa kan biraatti dabaluuf jecha wanii finna. Oota kan jedhu garuu namoota. Jalqaba maqaan jalqabaa isaa maal namadha jechuudha. Nama, namoota, oota maxxantuu boodaa qabaata jechuudha. Al idilee kan jedhus maxxantuu duraati. Al yookiin idilee ishee jetturratti alii dabarree duraati. Deebiin keenya caala jechuudha. Aa wajjin kan inni wal xiqqoo garaagarummaa uummatu aan sagalee isa jedhu sanarratti sagaleewwan yoo jenne sagalee jalqaba jiru kun. Garuu kan as keessatti maxxantuun boodaa kan fudhatee jiru boodarraa kan itti makamee jiru maala oota kan jettudha. Namadha kun jalqabni ishee. Nama. Maqaa dhuunfaati. Nama maqaa gareeti yookiin immoo namoota kan bakka bu'uudha. Oota kan jedhu garuu namoota baay'ina ittiin agarsiisuuf kan nuti fayyadamnedha jechuudha. Jechi malaammaltummaa jedhu birsa meeqa qaba? Malaammaltummaa kan jedhu jechuudha. Tokkoffaa malaammaltummaa gaafa ilaallu tokko mal mal jedhee tummaa kan jedhudha. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? Afur qabaata jechuudha. Mala kan jedhu tokko, mal lama, tum sadii, maa afuridha jechuudha. Kanaaf malaammaltummaa kan jedhu afur qabaachuu. Kan inni beekamu yookiin birsa afur qabaata jechuudha. Shanaffaa irratti guutaan bakka duwwaa baasaa goota. Guutaan bakka duwwaa baasaa goota yoo ta'e, guutaan akkuma abbaasaa maalidha jechuudha? Gootadha jechuudha. Isa jedhu sana ittiin mul'isuudhaaf yookiin immoo ittiin beeksisuudhaafidha jechuudha. Kan inni galee kanaaf deebii keenya achi keessatti isa kamiin goona jechuudha. Deebii nuti argannu guutaan bakka duwwaa abbaasaa goota. Guutaan akkuma abbaasaa goota malee garuu osoo hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Eenyutu guutaan akkuma abbaasaa goota ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Hiika dhokataan jecha hoolaa jedhu bakka duwwaa ta'a. Hoolaa. Ishee kana jechuudha. Kan miila afur qabu gowwaa, gamna, abshaala. Hoolaa kan jedhu yeroo baay'ee namoonni wal arrabsu jechuudha. Kanaaf kan miila afur qabudha. Ifaadha. Kuni isa hoolaa isa ifaa ta'edha. Inni dhokataan isaa garuu isa kamidha? Gowwaa jechuudha. Hoolaa jechuun namni abaluun gowwaa wayiidha yookiin hoolaa wayiidha. Gowwaa ta'uu isaa agarsiisu jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa tokko bamaqaa ramaddii tokkoffaa danuudha. Bamaqaa tokkoffaadha garuu danuu yookiin baay'ina kan agarsiisudha jechuudha. Ana, nuyi, sii, ati. Ana kan jedhu qeenxee bamaqaa tokkoffaa mara jiruuti. Nuyi kan jedhu garuu anaan dabalatee nuyi nama anaaf nama kan biraa dabalatee si jechuun immoo nama lammaffaa nama kan biraa nama lammaffaatiin si jechuudha. Ati kan jedhullee kun lamaa wal fakkaata. Kanaaf inni bamaqaa ramaddii tokkoffaa danuu nuyi kan jedhu. Nuyi kan jedhu tokkoffaa ramaddii tokkoffaadha. Ana isa jedhu of keessaa qaba. Nuyi anaanis of keessaa qabatee anaaf nuyi anaaf sinii jedhu of keessatti qabateera jechuudha. Saddeetaffaan gaaddisaan kitaaba dubbisaa jira. Ati bakka duwwaa. Ati hoo ishee jettudha jechuudha. Ati yoo jenne yoon hin taatu yoo akkas goote isa jedhudha waan ta'eef hin ta'u. Silaa kan jedhu silaa ati maal hojjetta? Silaa ati kana jechuudha. Moo yookiin immoo isa jennu fayyadamna. Kanaaf hoo gaaddisaan kitaaba dubbisaa jira. Xumurameera. Ati hoo jedhee gaaffii gaafata jechuudha. Kan adda ta'e kami? Lakki, huub, maanaa'oo yookaan kan adda ta'ee jiru as keessatti kan jedhu lakkoofsa maxxantuu booddeetti kenneetti bara lakkoofsa bakka bu'e hammatu yookiin immoo gabaabsine lakkoofsa isheetti bakka bu'u. Huub kan jettu hubachiisa ishee jechuudha. Kottoonfachiisneera. Yookiinidha isheen kuni kottoonfachiisneera. Mootummaa naannoo Oromiyaa isheetti yookaan isheen kun immoo maal taatee as keessatti warreen kaan haalota garaagarummaa tuqaan qaban jechuudha. Kun garuu tokko tokko isheetti adda ba'u. Kun mootummaa naannoo Oromiyaa jechuu dandeenya. Kanaaf kun warra kaanirraa adda taate jechuudha. Tuqaadhaan addaan baatee waan jirtu warreen kaan garuu kallattiidhaan kan isaanii ittiin adda ba'anii jiran yookiin garaagarummaa akkasii qabu jechuudha. Kunillee akkasuma yookiin kan jedhullee walitti yookiin kan jettu walumatti qabatanii jiru. Kunis akkasumadha jechuudha. Dheeressinee barreessa. Kun garuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan jettudha. Tokko tokko isheetu hiika mataa mataa ishee qabdi jechuudha. Kun mootummaadha, kun naannoodha, kun Oromiyaa qofaa isheetti biyyoota yookiin immoo mataa mataa ishee of dandeesseetu addaan baatee ibsamuu dandeessee jechuudha. Kudhanaffaan kanneen armaan gadii keessaa maqaa dhuunfaa kan ta'e kami? Maqaa dhuunfaa kan jennu akkuma amma ilaalle keessatti maqaa nama dhuunfaadhaan ibsuu danda'u yookiin gareedhaan kan walitti hin qabanne jechuudha. Kanaaf nama, Finfinnee, laga, barattoota.
Barattoota yoo jenne maqaa gareetii. Laga yoo jenne lagawwan hedduutu laga xixiqqoo laga gurguddaa wayii jiru. Finfinnee yoo jenne magaalaa tokkitti agarsiisaa jira. Nama yoo jenne garuu namni waliigalli maqaa waliigala namaati malee kan nama dhuunfaa tokko miti jechuudha. Kanaaf inni dhuunfaa yookiin immoo maqaa dhuunfaa kan ta'e magaalaa maqaa tokkittiiti jechuudha. Finfinnee jechuun maqaa magaalaa tokkittiiti. Maqaa dhuunfaa magaalaa tokkittiiti jechuudha. Maqaalee wantoota hin mul'ifnee fi harkaanis hin tuqamneef moggaafamu kamii? Gamtaa, meeshaa, killayyaa yookiin icciitii, lakkoofsa. Wantoota hin mul'annee fi harkaanis hin tuqamneef moggaafamanidha. Icciitiidha jechuudha. Killayyaa yookiin icciitiin hin tuqaman harkaan tuqnee agarsiisuu hin dandeenyu. Gamtaa yoo jenne maqaa namaati. Nama sana tuqnee agarsiisuu dandeenya. Meeshaa yoo jenne meeshaalee akkamii akka ta'an harkaan tuqnee agarsiisuu dandeenya. Lakkoofsa yoo jenne lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa tokko, lakkoofsa lama jennee waan qabatama ta'e tokko lakkoofsaan funaannee yookiin harkaan qabnee agarsiisuu dandeenya. Killayyaa yookiin icciitii garuu lakkoofsaan tuqne yookiin qaqqabni itti agarsiisuu hin dandeenye. Wanti icciitii ta'e tokko jechaan himna yookiin afaaniin daddarbaa darbuu himna malee kan nuti harkaan qabne yookiin immoo tuttuqnee argisiisuu dandeenyu jechuudha. Kudha lammaffaa bamaqni ramaddii sadaffaa ta'e kam? Ramaddii sadaffaa kan ta'e jechuun immoo namni tokko nama lammaffaa nama sadaffaatti kan inni himu jechuudha. Ana yoo jedhan immoo bamaqaa tokko faarasa jiru. Isa yoo jenne isa eenyutu isa nama kan biraatti himaa jira nama sadaffaa. Ati yoo jenne nama lamatu waliin haasa'a. Si'i yoo jennes akkasuma. Kanaaf isa kan jennu garuu nama sadaffaatu jira jechuudha. Nama meeqaffaa? Nama ramaddii lammaffaatti himaa jira nama sadaffaa jechuudha. Kanaaf isa kan jedhu ramaddii sadaffaati jechuudha. Kudha sadaffaan lagaaf lagee yoo jenne mukaaf bakka duwwaa jenna. Lagaaf lagee yoo jenne mukaaf bakka duwwaa jenna. Mukoota, mukeen, mukti, mukoota. Kanaaf maal jenna? Mukeen. Mukeen naannoo kana jira. Mukoota yoo jenne mukoota maqaa mukeen gurguddoo, mukeen xixiqqoo as jiran, mukeen naannoo sana keessa jiran isa jedhu sanatti nu geessa jechuudha. Kanaaf mukeen jennaan mukaa, mukeen. Qabeenya bakka duwwaa haalaan kunuunfachuu qabnu. Ati, keessan, keenya, kee. Qabeenya keenya haalaan kunuunfachuu qabnu. Keenya kan jedhu walii keenyaati jechuudha. Kan walii keenya kunuunfachuu qabnu. Ilmoo harreen nyagoo yoo jenne ilmoo sareen ijoollee buchullaa waatii jabbiidha. Deebiinsa buchullaa taate jechuudha. Ilmoo sareetiin jechuudha. Isa bakka duwwaa ishee barbaada. Yookiin immoo illee moo. Isa moo ishee barbaadda jennee gaafannaa jechuudha. Isa moo ishee barbaadda moo taati jechuudha. Sababni isaa nama garaagarummaa nama lamaa gidduu jiru kompeer gochaa jira yookiin wal madaalchisaa jira. Isa moo ishee barbaadda yookiin dhiira yookiin dubara barbaaddaa jedheetu gaafataa jira waan ta'eef jechuudha. Nama jennee namoota yoo jenne hoolaa jennee hoolota, hoolaawwan, hoolaa, hooloyyiidha. Deebiinsaa hoolaa, hoolota jennaanii jechuudha. Nama jennee namoota yoo jenne hoolaa jennee hoolota baay'ina isaaniitiin jechuudha. Kitaabni bakka duwwaa kan nama mana barumsaati. Haphii dheeraa sun boru. Kitaabni sun kan eenyuti? Kan mana barumsaati. 18ffaa jechuudha. 19ffaan fayyadama jechootaati. Fayyadama jechootaatiin ibsuudha. Inni immoo maal jedhaa? Leenca. Inni kunis egaa hiika dhokataa isaanii kan ta'edha. Kan nuti ilaallu hiika dhokataa leenca. Leenca dhabaluun leenca dhabaluun kun leenca yoo jennu gowwaa, goota, lugna, sodaataadha. Tokko tokko ishee hiikuuf nu gaafatu. Kanaaf goota isa jedhudha jechuudha. Goota. Leenca jechuun goota jechuudha. Waan kamis sodaannee jechuudha. Kan ofiin qabeenyaatu waan ta'eef leenca jechuudha. Gowwaachuun waan hundumaayyuu gowwummaadhaan kan hojjetu. Lugna jechuun haxxee ishee jechuudha. Sodaataa jechuun immoo gowwaa wajjin garaagarummaa hin qabu. Jajuu, bareedduu, mortuu, sanyii simbiraa, cimtuu, jajjuu. Jajjuu jechuun bareedduu, mortuu, sanyii simbiraa, cimtuu. Jajjuu kan jettu egaa gosa simbiraati.
Garuu maalidha? Kan isheen waa ta'e tokko kan isheen jajju wayiiti. Gosa simbiraati jajjuu kan jedhamtu gosa simbiraati. Kanaaf gosa simbiraati. Meebii yoo dogoggora ta'eef sirreeffachuu hin dagatina warreen na hordoftanii. Waraabessa kan nama nyaatu, kan garaa jaallatu, miila afur kan qabu, kan deemu, kan nama nyaatu. Waraabessa jechuun kan nama nyaatudha. Kan gara miila afur kan qabu dhugaadha qabaa garuu waraabessa gaafa dhokata salaalu kan nama nyaatu. Gugee garaa laafessa, hokkattuu, gowwaa, cimaa. Gugee jechuun immoo garraamii yookiin gara laafettiidha jedhamteetu beekamte jechuudha. Gugee bareedduu. 23ffaanii 23 haga 27 jedhanii faallaa isaanii kan ta'e filachuun deebisiidha. Kun immoo faallaa yookiin immoo waliif faallaa kan waliin fakkaanne jechuudha. Kan waliin fakkaanne yookiin kan wal faalleessan. Galaafate. Faallaan galaafate, fixe, balleesse, baraare, dabarse. Galaafate kan jedhu maal godhe? Faallaan galaafate hin fixe, balleesse, galaafate balleesseen tokko baraaree, dabarse, galaafate kan jedhu baraareessa jechuudha. Hin baraareen yookiin kan jedhu balaadha. Faallaan galaafatee, fixe, balleesse, baraare, dabarse kan jedhu yeroo ta'u, isaan keessaa inni galaafachuu yookiin balleessuu yeroo ta'u, faallaan balleessuu yookiin faallaan galaafachuu immoo baraaruu jechuudha. Hin baraare jechuun hin hambise jedhudha jechuudha. 24 badhaadhuu, duroomuu, hiyyoomuu, beekamuu, hirkachuu. Badhaadhuu kan jedhu maal ta'a? Faallaan badhaadhuu hiyyoomuu ta'a jechuudha. Hiyyoomuu jedhu deebii keenya ta'a jechuudha. Mi'aawaa, faallaan mi'aawaa, bareedaa, urgaawaa, hadhaawaa, qulqullaa'aadha. Mi'aawaa yeroo ta'u, faallaan isaa immoo hadhaawaa ta'a jechuudha. Laayyoo kan jedhu immoo laayyoo salphaa, laafaa, arjaa, cimaa. Laayyoo kan jedhu maal ta'a? Cimaa ta'a jechuudha. Faallaan laayyoo yookiin faallaan salphaa cimaadha jechuudha. Laayyoo akka laayyootti ilaalii yookiin akka salphaatti hin ilaaliin isa jedhamu cimaa ta'a jechuudha. Inni cimanni isaa immoo akka salphaadha. Inni salphaa gaafa ta'u laayyoo jechuun inni faallaan isaa cimaa jechuudha. 27 barii, suuphii, barraaqa, galgala, guyyaa. Barii kan jedhu ganama ishee barii yeroo ta'u, faallaan barii galgaladha jechuudha. Galgala bari'eera, galgalaa isa jennu ta'a jechuudha. Yaana 27tti kan faallaa kan ta'anidha jechuudha. 28 haga 31tti kan jiran immoo ibsoota isaanii kan ta'e filachuun ibsidha. Maqaa sana kan ibsa yookiin immoo maqaa sana bakka bu'anii kan ibsuu danda'anidha jechuudha. Maalummaa, maalummaa, diimaa, sun, gowwaa, kee. Maalummaa kan jedhu maalummaa kee. Maqaa sana kan ibsuu danda'u maal yookiin ibsoonni sun kan ibsuu danda'u maalummaa kee. Maalummaa diimaa yoo jenne hin ta'u maalummaa sun. Maalummaa gowwaa kan jedhu hin ta'u sun yookiin immoo kee kan jennu suni deebii keenya taatii jechuudha. Akeektuu, akeektuu, keeyyata, sun, xiqqaa, baay'ee. Akeektuun sun. Akeektuu sun jennaa jechuudha. Akeektuu sun kan jedhutu xiqqoomuu danda'a jechuudha. Maqibsuu yookiin immoo akeektuu keenya, akeektuu xiqqaa, akeektuu baay'ee jechuu dandeenya. Akeektuu sun ishee jettu taate jechuudha. Abbummaa muraasa, lama, kee, gurraacha. Kanaaf immoo abbummaa kan itti roomii hiika sirrii laachuu danda'u abbummaa kee. Kan kee ta'uusaa mirkaneeffadhu isa jedhu jechuudha. Baay'ina, muraasa, sadii, adii, kun. Baay'ina meeqa jechuudha? Baay'ina muraasa. Baay'ina muraasa isaanii jechuudha. Baay'ina muraasa yookiin baay'ina muraasa yookiin baay'ina kan jennee ibsuu dandeenya. Muraasa ta'anii baay'ina isaanii ibsuu dandeenya jechuudha. Ajaja 5ffaa hibboowwan armaan gadiif deebii sirrii kan ta'e filachuun deebisiidha. Qorsoon galgala facaasee ganama dhaabe. Qorsoon galgala facaase ganama dhabe. Qorsoon galgala facaase ganama dhabe. Garbuu, urjii, barruu, xaafiidha.
Qorsoon jechuun egaa urjiidha jechuudha. Galgala facaase galgala ifteetti ganama garuu maal taate hin dhabamte jechuudha. Kanaaf urjii. Soddomii sadaffaan dukkanni gumbii guute. Dukkanni gumbii guute kan jedhu eh, haala eebboo yookiin immoo himamsaa keessatti gaafa deebisnu dukkana nuugii qamadii qorsoodha. Deebiinsa maalidha? Nuugii taati jechuudha. Dukkanni gumbii guute kan jedhu nuugiin gurraacha waan ta'eef jechuudha. Walumaan nyaannamaaf uffataa qorii minjaala fal'aana barcuma fal'aana yookiin maankiyaa ishee jennudha jechuudha. Fal'aana yookiin maankiyaa ishee jennutu taati jechuudha. Harkaan facaasee ijaan guure sanyii barreeffama bishaan namadha. Deebiin keenya barreeffamadha jechuudha. Harkaan kan nuti barreessinu ijaan immoo kan nuti dubbisuu dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Soddomii ja'affaanii walaloodhaa. Walaloo of ilaalii addunyaa mul'iftuu jireenyaa kan darbis kanarraa sagaariif jaraa yaadachiiftuu durii eertuu seenaa borii kuufama beekumsaa situ hunda dursaa jedha. Walaloo kana ilaalleetu maal goona jechuudha gaaffiiwwan nu gaafatamuuf walaloo kanaan irratti hundoofneeti deebisnaa jechuudha. Soddomii ja'aan gaafatti. Mata dureen walaloo kanaa barsiisaa, barataa, kitaaba, barreessaa jedha. Kanaaf gaafa ilaaltu asirratti ilaalaa of ilaalii addunyaa mul'iftuu jireenyaa kan darbis kanarraa isa gaarii jaraa yaadachiiftuu durii eertuu seenaa borii kuufama beekumsaa situ hunda dursaa jedha. Kanaaf kun eenyuun barraa'ee barsiisaadhaa fi barataadhaa fi kitaabaa fi barreessaadhaa fi eenyuun barraa'ee kan duriis kan mul'isu kan ammaas kan dursu beekumsa kuufama beekumsaa situ hunda dursaa kan jedhu barsiisaadhaan barraa'ee jechuudha. Osoo barsiisaan hin barsiisin kitaabni barraa'uu hin danda'u, barataan barachuu hin danda'u, barreessaan barreessuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Akka walaloo kanaatti yaraa yookiin bu'aa afur jechuun guddaa, muraasa, hedduu, bada. Yaraa jechuun badaa isa jedhudha jechuudha. Soddomii saddeet eertuu seenaa borii. Bu'aa afur jechuun ibsituu seenaa borii, dagattuu seenaa borii, wallaaltuu seenaa borii, seenaa hin qabduudha, ibsituu seenaa boriiti jechuudha. Boru maal ta'a? Boru waan haaraan tokko akka jiru yookiin immoo kan beekumsa gara fuulduraa jirullee kan ibsitu eertuu yookiin akeekessituudha jechuudha. Akka yaada walaloo kanaatti kan dhugaa ta'e kan seenaa durii fi ammaa kan yaadachiisudha. Seenaa durii fi kan ammaa kan yaadachiisu miti. Kitaabni doofaan ni fudhatama. Kitaabni kuusaa beekumsaa miti. Seenaa durii fi ammaa kan yaadachiisudha. Inni sirriinsaa kan durii fi kan ammaa kan yaadachiisudha. Deebiin keenya aadaa jechuudha. Afurtamaffaa akka yaada walaloo kanaatti soba kan ta'e yookiin immoo akka yaada walaloo kanaatti kan soba ta'e kamii haala jireenyaa fi addunyaa ibsa. Kan darbee fi kan yeroo ammaa hubachiisa. Kitaabni kuusaa beekumsaa fi madda qaroominaa miti. Kitaabni nama hubateef faayidaa guddaa qaba. Kan soba ta'ee as keessatti haala jiruuf jireenya addunyaa ibsa dhugaadha. Kan darbee fi kan yeroo ammaa hubachiisa dhugaadha. Kitaabni kuusaa beekumsaa madda qaroominaa miti. Kitaabni nama hubateef faayidaa guddaa qaba. Deebiin soba akka ta'e caadha jechuudha. Deebiin sobni caadha jechuudha. Gubbaatti kan ilaalle keessatti gaaffiin galumsa gajjallaa kanaatiin gaafa ilaallu gaaffiin mata duree walaloo kanaa keessatti maal ibsa kan jedhu barsiisaa jennee kun barsiisaa osoo hin taane kitaaba kan jettu sirreeffannu kitaaba kan inni walaloon kun inni barraa'e kitaaba ibsa. Soddomii ja'affaa kanarratti jechuudha. Kitaaba kan deebiin keenya kitaaba sheenadha jechuudha. Kitaaba kan ibsaa jirudha jechuudha. Sababni isaa mata duree sana keessatti ibsituu hunda dursaa kan jedhu dursaa isaa kitaabaaf kan inni barraa'e garuu akkaataa barsiisaan barraa'e fakkaatu iyyuu kitaabaaf jedha dhumni isaa irratti galumsa dhumaa irratti kan inni dhaqatee eegatti laachaa jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana fakkaatti jechuudha. Tokko hanga afurtamaatti kana fakkaatti iddoon dogoggorri jiraateef daawwaf kolchaa isiniin jecha yoobsii miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa galatoomaa.